akkam waltani nagaa waaqa isiniifatu akkam jirtu Nagakasaan. egaa akkuma aadaa oromootti jechuudha akkuma oromootti shummoo mullu kana qopheeffanneerra Mullu. bunni Mullu boqqolloo mullu baaqela. bunni kun qophaa'aa jira yaa jireenya wuddii yoo ta'u baaqelaan birrii 40 gadeera kiiloon tokko qamadiin birrii 50 gadeera kiiloon tokko ruuziin birrii 50 gadeera ruuziin kiiloon tokko Abin birrii 60 gadeera ruuziin kiiloon tokko jireenya wuddii kana keessa dabarree jechuudha uni ijoolleen ofii keenya wuddii anu jechuudha yaa jalqaba dhala namaa baay'ee wuddii uni ofii keenya wuddii qaqqaalii keessanii inni obbolaawwan keessan kunoo nyaachaa jira akka kushanillee taphachaa jirti jechuudha innaan agarsiisanii faa ta'u duruu biyya keenyatti jechuudha baaqelaa arbaata gorduuba jedhe gorduuba maal jechuudha gorduuba jechuun dubartoonni affeelaniiti golatti nyaatu malee baaqelaa dhiirri nyaatu maal dubartiin golatti nyaatti garuu jira maal golatti nyaatti amma baadiyyaatti wanta safuu jedhamu wanta baay'ee jira waa'ee baadiyyaa odeessa baaqelaan kun nama uffisa beektaa kanaafuu baaqelaan kun nama uffisa dhiirri baadiyyaa immoo warri baadiyyaa immoo jechuudha baay'ee waan baay'ee akka safuutti ilaalan እና ኢርሌ ከኡሁን በርባኔ ድባርቶን ተከታገሩ ማማከተ ጣር የቦቅ ድባርቶን ኢር ያማ የሮዱፎች ወዱፉ ወልድ ጥርገዳሉ አንዲራና አንድ ባርቶን ማ ሱማን ሱትማኒቲ እስጓኒ ዲራንዱ ቢሚደጆ ሙሉም ባቀላዩ ጎለትኛ ተማ ዱበርቲ ጎለትኛ ሳምኒሳ ኢሪዮ ኛቴ ufutti godha wanda irri ufuun immoo sheemiidha dubartiin immoo mana kee ooldi wanda mana keetti is goote uftee keessumattuu dubartoonni baadiyyaatti waan akkas taana kana waan bal'aa uffatanina yooma dhufaniyyuu baay'ee dhagamu surri garuu surri yeroo asii gadi rukutu haayidii awarkutu boqqeedha sagalee qaba jechuudha waan ajaa'ibaa odeessa wanta fataadha waa'ee ufuu odeessa kanaaf akkasidha gaanu kana odeessa barbaadaan haaluma jiru kanatu nu ntini jedhe kanaaf jira shamma haa ta'uti kantu morra xira odeessitiin odeessina kanira irra xira maayif ukkaamama waan ta'eef suurri keessan ukkaama handi baasota baay'ee galma alaamaan ta'e baay'ee akka finfinneetti akka naannoo amanuu jiru tokkuma ukkaamama hundumti Refa dulachu. Garu ufun baizawe ufun qilleensada qilleensa gubataadha dubartoonni garu kan ufu dhufa yookaan sagalee dhufu kan isaanirraa dhagahamu gaafa rafan qofa sababa kana qofaaf miti sababa edhan ufun sagalee dhufu wanti akka qilleensa dhufu isaan keessaa bahuu danda'a meemuu ati wanda beekturraa kaameraan itti dhufa tokko Kameraan itti dhufa. Fakkeenya dubartiin otoon beekin waan akka sagalee dhufuu wayi ageessisuu dandeessi. Qaamni ishee keessaan baha. Sababa garaagaraatiin garuu kun keessaa bahuu danda'a. Sagaleen akka dhufu jechuudha. Seksii kun jira. Sagaleen qaba. Seksii irratti moo? Inni kan of danda'edha. Dugdis. Dugda yeroo deessu. Inni guddaan garuu dubartoonni baay'inaan sagaleen akka dhufu kan isaan keessaa bahu yeroo dahanii qilleensi isaanitti galeera yoo ta'e akka tasaa da'umsa irratti gaafa daan qilleensi dugda isaanii keessa seeneera taanaan otoo isaan hin beekin sagaleen akka dhufu qilleensa garuu isaan keessaa inni dhaga'ama jechuudha yoo taa'an faa yoo ka'an faa jedhu sagaleen akka dhufu isaan keessaa dhaga'ama tokko lammataa amma jettedha sallee ofii kee jedhana isheen kun baay'ee nature Yeah, naturally one day. Naturally one day, pero baka nagama chua. Sa selektif baca barbanes. Mari nagama te naturally sa kami dan daging. Mari nya te ini ga daging ko jeri atau fiat dubati. Dubati iri walaupun nanti salah ira godani. Sagale atau jeru, wajib mu buat buka ikan jeru nagama. Gafin kam kon wan ma argine mam def no fi kunu fuda mo wali dare un jiranis no go sagade daga sagade lu fotu ko lenza tu baha o kan sena mo manita lenza ba
Shittaa qofaan dhufuun koo baay'ee dhufuun shittaa qabna jira. Yaa. Han namatti tolu jira buuphaan foonii. Inni garuu isa baay'ee xiraa'udha jira. Isa damma buuphaa jedhu. Dhufuun baay'ee xiraa'u isa killee xiraa'u. Garuu akka baay'ee golfitan abdii qabna viidiyoo kanaanii nunu baay'ee golfaarra kan haasa'uuf jennee miti. Kan dhumne anyways wanta nama bu'aatu yoo argatan bu'aaruun baay'ee gaariidha mitiirra jiru. Innaa amma isarratti jechuudha yeroo baay'ee qulqullumti saala irratti yeroo sagaleen akkanaa dhaga'amu dhiironni nan dhuufiseefaa jedhu. Maal jechuu barbaadaniitu? No, by the way, nan dhuufise jechuudha dubartoonni akkas jechuu miti. Akkas tillaalamu kun dogoggora. Akkana jedha namni dhiirri baay'een garuu. Kan jedhu jiruush. Jedhu garuu akkasuma kunis shame is great shame. Safuudha kun. Amma kanatti dubbachuun barbaadan garuu namni dhiirris ta'uun dubartis ta'us by the way nature nu uumamadha. Eenyu jaallatee dubartiin taane eenyus jaallatee dhiira hin taane. Namoonni tokko garuu gurraaf jechuudha oduuf waree maafi. Akka waan isheen dadhabdeetti isa faana. Garuu dubartoonni waan akka dhiirri yeroo baay'ee akkas jedhuu fi dhiironni dadhabaa ta'an ta'u dubartoota bakka geessuu dadhaban akkas jedhanitti xinnoo qabra of tuulatu. Otuma biran gahin otuma tuqiin deebisee jaan akkasan gooye kuni great shame safe shame. Okay. Na naturally waan ta'eefis uumama waan ta'eefis wanti nama qaanessu hin jiru adeemsa sana keessatti sagaleen akkanaa yoo dhaga'ame waan nama saalfachiisu sin qabu. Saalfi ta'uu qabu abbaan mana faati mana akkoo baay'ee minam saalfi hin qabu nu akkoo gadhiifna nu homaa gaaffii qabu. Gadhiifne. Maaliif anama sin sobuun barbaadu kan dhugaa dubbadha. Kun maa dhugaa jirudha jammaree. Dhugaa jirudha. Hawaasa keenya keessatti akkanaan iftoominaan haasa'amuun baramaa waan hin taaneef yeroo baay'ee namni safuudha, qaaniidha, maalidha jedha. Garuu hundi isaa barnootaan immoo lafa taa'ee jira. By the way, safuu qaanii kan jedhamuun irra jiru hannadha. Sobuudha. Aca barbaruudha. Ejjuudha. Namni haadha manaa ta'uu qabaannaan abbaan manaa qabaannaan dubartiin namni lubbuun yoo jiraatanii isaan waliif amanamaa ta'anii dhufuun isaa akkoo shittoo isheeti isheef. Bakka dhufuun isaaf shittoo isheeti. Dubartoonni maal dhala isaaniirraa maaliif albaatii kaasanii muudanii tattaraguun dubartoonni kan nama biraa tuqxa kan kee waan ta'eef jechuudha. Kan kee waan ta'eef abbaan manaa sanuma abbaan manaa dhukkubsatee jiraatee hamma lubbuudhaan jirutti ati mana abbaan manaa tokko qaamni isaanii tokko waan ta'eef qaamni isaanii tokko wanti wal saalfatanis hin qabanii adeemsa keessattis sheemii hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta taatee akkanaa immoo haadha manaaf abbaa manaa ta'anii yoo odeessanii sheemii hin qabu waan jiru haasa'anii jechuudha. Amma dargaggeessi tokko koo dargaggeessi tokko haadha isaatti galagalee rafu. Jaartii isaatti galagalee rafu. Obboleetti isaa wajjin rafu. Jaartii isaa wajjin qullaa rafu. Hamma kanatti argite nacheera uumama dhabu. Uumamni kan waliif kenne jechuudha. Uumama dhabu. Kanaaf uumama immoo safuu namni hin qabu. Uumama safuun jedhamu. Wanta waan inni uume safuun jedhamu. Innaa hordoftoota kiyyaa osoo hin beekiin garuu waan bira haasa'uu dhufne wanti kun nu fudhatee sokkee jira. Nu fudhatee sokkee. Maaliif kan immoo kan fide baaqelaa. Baaqelaa. Shummoo. Mammaaksa iyyuu qaba barbu. Ufuu akka inni fidu. Baaqelaan leqennaa fasuu qallalee kan jedhamtu. Baaqelaan dhuminaan ufuunis nurraa badee jedhan. Kanaaf baaqelaan amma anaaf jira halkan kana akkamitti akka xaaxessi nugaa isaa sitti. Ati kottas shigoota. Ani argamu. Mr. Ambassador. Godhee beeka waan. Ay, godhee ara. Yeroo sila kan jedhu yaabama tashi jette. Tashi jechuun sanuma. Sanuma. Egaa tashi walitti godha. Tashi walitti godha wal jaalladha shittoo. Shittoo wal bifa. Ganna kana immoo hinoo isa birjidibsi akkatti isu sinitti himuu danda'u. Jira akka jedhe yeroo dura rafu yeroo hundumaa.
yoo inni itti gadhiifame birdi libsi yoo isin si eeggasin kootaayyoo gidanii amma kanatti uumuun faayidaa nagaa waaqayyo bakka jirtan isin ta'u ijoollee dammaaf dammam akka warra dammaaf dammam fataayedha kolfa shintaa toluu baayu